Ashamaar kafuun akkam jirtu jenna hordoftootaa fi jaalattoonni Baarkoo Miidiyaa. Egaa oduu keenya irraatis miidiyaa keessan Baarkoo Miidiyaa irraa isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Isinis laayik sheer godhuun akkasuma kanneen miidiyaa keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib godhuudhaan maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Yaada keessanis komentii irratti nuuf qoodaa. Dursa oduu hangafootaatiin eegalla. Tibbana naannoo Tigraay magaalota garaagaraa keessatti marii yaada faallaa mootummaa Itoophiyaa itti fufiinsaan gaggeeffamaa akka jirutu himama. Godaantonni Itoophiyaa Saawudii Arabiyaatti himataman murtee du'aan adabamuuf jiru jechuun koomishiniin mirga namummaa gamtaa Afrikaa hime. Taphattoonni kubbaa miilaa Ispeen Faabiyaan Ruizii fi Jiyaaviin Ispeen wajjin waancaa addunyaa waan mo'ataniif kennaan timaatimaa dooniyaa guutuu argatan. Isaan kunneen oduu hangafootaati. Amma gama oduu bal'inaatti achiisin dabarsaa. Oduu waliin Anjamaal Abdulleeti. Oduu biyya keessaatiin haa eegallu nu faana tura. Tibbana naannoo Tigraay magaalota garaagaraa keessatti marii yaada faallaa mootummaa Itoophiyaa itti fufiinsaan gaggeeffamaa akka jirutu himama. Ibsi qondaalonni TPLF baasaa jiran muddama mootummaa federaalaa wajjin keessa jiru daran kan hammeessuu fi gara waraanaatti ce'isuu mala sodaa jettu jiraattota biratti uumee jira. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. TPLF marii uummataa magaalota garaagaraa keessatti gaggeessaa jiru kana mata duree dhumaatii uummataa haadinuu jettuun gaggeessaa jira. Walgahii tana gaggeessaa kan jiran ammoo qondaalota olaanoo TPLF'ti. Ibsi TPLF yeroo dhiyoo as baasaa jiruu fi mariin gaggeessuu mootummaa federaalaa wajjin hariiroo duraanuu muddama keessa galee jiru kana caalmatti hammeessuun gama waraana waliinitti oofu akka malu kanneen sochii Tigraayitti dhaabichi godhaa jiru taajjabantu hima. Gariin ammoo TPLF uummata waliin marii gaggeessuun bu'aa gaarii argamsiisuun gara furmaataatti geessuu akka malu warri abdii hamma duyda lukkuu takka qabanis ni jiru. Kanaadatti Piroofeesara Yuunivarsiitii Kaalgaarii kan ta'an Piroofeesar Geetaachoo Asaffaa kaaba Itoophiyaatti waraana deebi'ee eegaluun waan hin oolle ta'uu sodaa qaban ibsan. Bifa nama gaddisiisuu waraanatti dhiyaachaa akka jirantu natti mul'ata jechuun BBC'tti himan. Qondaalonni Tigraay haasawa taasisanii fi ibsa baasan keessatti awwaala sirna duguuggaa sanyii raawwate irratti jecha gaalee ju'uu irra deddeebiin fayyadamaa jirus ja'an. Mootummaan federaalaa sirna duguuggaa sanyiin nurratti raawwate jechuunis komatan. Qondaalonni naannichaa TPLF jecha akkanaa fayyadamuu isaanii uummanni ijoollee isaa akka waraanaaf kennu qalbii hawwachuu fi onnachiisuuf akka ta'e himan. Gama biraatiin ammoo biyyoota sadeen dabran keessaa mootummaan federaalaa irratti duulli piroopoogaandaa cimaan gaggeeffamaa jiraachuus kaasan. Kaayyoon waliigaltichaa haala yeroo naannoo Tigraay fi Itoophiyaa keessa jiru uummata hubachiisuu fi akkasumallee tarkaanfiiwwan siyaasaa fi waraanaa gama fuula duraatti qophaa'uuf ja'an. Waliigaltee Piriitooriyaa boodaas waraanni hin dhaabbanne jechuun kan falman dhorkaan boba'aa bajataa fi miindaan naannicharra kan kaayame akkasumas lafa Tigraay naannoo Amaaraatiin kan qabame hafe jechuun akka ragaatti dhiyeessan. Walgahiiwwan magaalota Tigraay keessatti gaggeeffaman irratti irra jireessaan hirmaataa kan turan deeggartootuma TPLF akka ta'an maddeen BBC Tigraffaatti himaa turan. Waraanni bifa haaraan deebi'ee eegaluu mala sodaa jettu irrattis itti walii galla ja'an. Naannichatti leenjii waraanaa gaggeeffamaa kan jiruu fi dargaggoota waraanaaf guuruu ilaalchisee kuni dhimma bu'uuraati jechuun mariin miilanaa naannichatti bal'inaan gaggeeffamaa jiru ammoo hubannoo waloo uumuuf akka ta'es dubbatan. Oduu baargamaatiin godaantonni Itoophiyaa Saawudii Arabiyaatti himataman murtee du'aan adabamuuf jiru jechuun koomishiniin mirga namummaa gamtaa Afrikaa himee jira. Koomishiniin mirgoota namummaa fi uummataa kan gamtaa Afrikaa godaantonni Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa jiran murtee du'aan adabamuu lammiilee Itoophiyaa kanaaf yaaddoo qabu ibseeti jira. Oduu kanaaf dabalata qabna. Godaantonni Itoophiyaa Saawudii Arabiyaatti to'annoo jala oolfaman hedduun daddabarsaa qoricha sammuu namaa hadoochuun himatamuudhaan murtee du'aatiin adabamuuf jiru jechuun koomishinichi ibsee jira. Ibsa koomishiniin mirga namummaa torbaan kana keessa baaseen gariin godaantootaa yakka kanaan himatamanii ajjeefamanii kan jiran hoggaa ta'uu himatamtoonni hafan ammas adeemsa haqaa sirrii ta'e akka hin arganne abukaattonni isaaniif falmuu akka hin dhaabbannee fi tajaajila qoonsila Itoophiyaa irraa nama afaan hiikuuf akka hin argannees hime. Chaarterri mirgoota namummaa fi uummata Afrikaa keewwata 4, 5 fi 7 jalatti mirgi lubbuun jiraachuu kabajaa fi tajaajila haqaa argachuu tumamee akka jirullee addeessan. Bakka tokkotti murteen du'aa irratti murtaa'u ilaalchisee yakkoota akka malee hamoo ta'anii fi kunummaanuu adeemsa seeraa fi haqaa sadarkaa idil addunyaa eeggateen akka tahuu qabu ibse. Itti dabaluun qajeelfamoota mirga godaantootaa fi kooliigaltummaa Afrikaa irratti godaantonni mirga lubbuun jiraachuu eegumsa argachuu fi tajaajila qoonsilaa haal duree baqattummaa isaanii malee
argachuu akka qabanis hime. Tattaaffiin mootummaan Itoophiyaa qondaalota Saawud Arabiyaa waliin godhaa tures gaarii ta'uu kaasuun ammas lubbuu lammiilee isaa oolfachuuf karaa hariiroo dippiloomaasiitiin cimsee hojjechuu akka qabus dhaammatee jira. Dhaabbanni Human Rights Watch lammiileen Itoophiyaa 65 taa'ee akka daddabarsa qoricha sammuu hadoochuun himatamuu kaasuun dhaabbileen mirgoota namummaa biyya keessaa fi idil addunyaa akkasumas dhaabbileen amantaa mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa kumaatamaan Saawud Arabiyaa jiraachaa turan karaa nagayaatiin akka gara biyyaatti galan deeggarsa godhaa turus garuu murtee ammaa kana jalaa baraaruu hin dandeenye. Osoo hin barfatin dubbii namichoonni Saawud Arabiyaa jidduu galuun lubbuu lammiilee kanaa oolchuu akka qabanis dhaamsa isaanii dabarfatan. Oduu ispoortiitti hoggaachi dabarru ammoo taphattoonni garee biyyaalessa Ispeen Faabiyaan Ruizii fi Jiyaaviin Ispeen waliin waancaa addunyaa waan mo'ataniif kennaan timaatimaa luuqqaa guutuun isaaniif kennamu himamaa jira. Ispeen waancaa addunyaa mo'attee eega galtee booda taphattoonni kennaa adda addaa argachaa jiru. Akka mootummaattis biyyoonni taphattoota isaanii injifannoon galaniif kennaa qopheessanii kennaafiitii jiran. Silaa kennaan xiqqoon qabdu akkuma ja'amu kennaan tokko ollaa fi ganda dhalootaarraa argatan garuu kan nama ajaa'ibsiisus hedduutu jira. Bal'inni oduu tanaatis akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Taphattoonni Ispeen waancaa injifatanii eega gama biyyaatti deebi'anii kennaan adda addaa kennamaafii akka jiru BBC Ispoortiin ni dubbata. Faabiyaan Ruizii fi Jiyaaviin magaalaa dhaloota isaaniitti wayita deebi'an kennaa isaanii neyneetu isaan qunname. Lamaan isaaniituu magaalaa xiqqoo Los Palacios jedhamu keessatti dhalatanii guddatan. Magaalli kun bulchiinsa Siiviyaa jala taate uummata 35,000 qofa qabdi. Galma magaalattii keessatti simannaan Jiyaavii fi Faabiyaan Ruiziif godhame adda jedhamaa jira. Taphataan kilaba PSG Faabiyaan Ruiziis tapha xumura Arjentiinaa waliin taphatan irratti jalqabarraa hiriiree kan taphateedha. Jiyaaviin ammoo teessoo jijjiirraarra kan ture hoggaa ta'u lamaan isaaniituu meedaaliyaa isaanii diratanii yoo deeman jiraattonni magaalattii haala gaariin isaan simatan. Maacha isaan garee biyyaalessa Ispeeniif taasisaniifis jecha akka galataa fi kennaatti timaatimii baay'een isaaniif kenname akka jiru miidiyaaleen hedduun gabaasaa jira. Faabiyaan Ruiziifis timaatima kiloogiraama 85 akkasuma Jiyaaviifis ammoo timaatima kiloogiraama 68.5 ta'uutu kennameefi akka aadaa waliin jireenya hawaasa Ispeenii fi magaalaa tanaatti kun haala ittiin nama jabaa biyyaaf bu'aa buuse ittiin galateeffatanii fi beekamtii kennaniidha jedhama. Kunis yeroo jalqabaaf waan magaalicha keessatti raawwatame miti. Bara 2024 akka lakkoofsa warra Awurooppanotaatti yeroo Ispeen waancaa Awurooppaa mo'atte akka kennaatti timaatimiin taphataa duraanii Manchester City Jesus Nevasii fi Faabiyaan Ruiziif kennamee ture. Galmi ispoortii magaalichaatis maqaa Jesus Nevasiin kan moggaafame hoggaaniif ta'u dirreen kubbaa miilaa magaalicha keessa jiran ammoo dhiheenyatti maqaa Jiyaavii fi Faabiyaan Ruiziin moggaafamuuf jira jedhan. Manni marii magaalichaa galmi guddaan maqaa taphattoota sadiitiin yaamamuuf ji'us ijaaramaa akka jiru ibsan. Taphattoonni kunneen dhalattoota lafaa dhufaa fi dargaggoota amma jiraniif fakkeenyummaa guddaa kan qaban ta'us himan. Kanaaf taphattoonni maqaa magaalichaa yaamsisanii fi sadarkaa idil addunyaatti ga'umsa guddaa agarsiisan fakkeenyummaa gaariidhaan dhaloonni boruutiis ijoolleen jajjabduun naannicha kana keessaa akka bahaniif gargaara jechuun bulchiinsi magaalichaa galateeffatee jira. Egaa hordoftootaa fi jaalattoota Baarkoo Miidiyaa oduun teenyaarraaf qabannee isinii dhiyaanne isaan gammaatti hordofaa turtan kana fakkaata. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa.